السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في أردفتوتا أبدي انترتمنتي على ترقمتون هندوم مان كيسنو نجيني خيني خانوني رابوركي لقاف غارة كتامري بكا سنجرتان هندو تسنارا قبو سنين جنة ويا راغنا يرو غباب دو سوشيال ميديا يوتيوبيتي دبلمون كنيني هادي تما يرو غبابا خيستيمو سربتا كله قال لكفني سبسكرايب اللي ويا ران تناخنا خما قلنا را لقمتي نمنين قلتي فتشو بربادو سبو رمو برلافي akkasuma nama gara social media youtube kana na harkisuudhaan akkanan gama youtube kana dabalamna godhe Nasraddin Jamal yookaan gola artii Oromoo hedduu galatoomachuu hin barbaada isinillee akkana galateeffattan abdiin isinirraa qaba itti aansuudhaan saahiboonni kiyya kan social media kanarraa wal barreessaa ta'u kan qaamaan wal beeknus haa ta'u na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessuu keessaniif dhugaa rabbii isin maatii kiyya lammaffaati jecha isiniif hin qabu galatoomaa jechuun barbaada. Ammas irra deebi'ee ilmaan Oromoo addunyaa hunda gubbaarratti argamtan warri jabaaduu naan jettan warri laayikii naa tuqxan warri viidiyoolee naa daawwattan ka sabskraayibiin godhin illeen galatooma isinin jaa yuutuub chaanaala kana sabskraayib godhaadha nama amma gara aappii yuutuubaa kanatti dabalamu keessaa nama tokko akkasitti akka na jajjabeessitan abdii guutuun isinirraa qaba abdii guyyaa irraan tanaa sabskraayibii kuma takka guutuu kiyyatti maaltu si dhagahama? Gammachuu daangaa darbee natti dhagahamee jira. Uummata Oromoo saba bal'aa kanallee baay'ee tokkoon siif galateeffachuu barbaada. Ofiifis galateeffachuun barbaada. Kanuma ilaalchisee kanaan uummata Oromoo bal'aa saba bal'aarra kananee kanaa olitti akka ati guddattu kanaa olitti akka ati beekamtii argattu karaa hundattuu kanaan uummata Oromoo saba bal'aa guddaarraa eegaa siin jedha. Galatoomii ulfaadhu mee Nasraddin Jamaaliin maal jetta? Baay'ee tokko siif galateeffadhaa baay'ee tokko bakka guddaan isaaf qaba. Nama sirba kiyya hojjechuu irrattis shoora olaanaa taphate keessaa nama tokko Nasraddin Jamaal beektanii walumaa galatti waan na keessa jiru kana namni dhadhee lafaa na kaase saahiboonuma kiyya warraas keessa jiru keessaa nama tokko namni gama aartii kanaatti ni dandeessaa waan kana eegalii naan jee saahiba kiyya tokko kanatti aansuudhaan yeroon waan kanatti eegaluugaa nama ibcinaa qabaachuu si barbaachisa. Namni bakka hunda naa bu'ee waan kana na cinaa dhaabbatee bakka tanaan nagee Nasraddin Jamaal jechuun ni danda'amti walumaa galatti. Itti aansuudhaan ijoolleen gama feesbuukaatiin wal beenus haa ta'u gama tiiktookii wal beenus haa ta'u amma immoo gama yuutuubaa kanaan diras baay'ee namaa wajjin waan waliin badaniif dhugaa rabbi hedduu na cinaa dhaabbattanii viidiyoo xiyyeeta sirbaa gabaabduu sakandii 30 kanarraa muree jiru. Hedduu tokko facaasuudhaan namoota hedduutti naa affeeranii jiranii maqaa isaanii yoo fixuu hin danda'u kana sana ijee maqaa isaanii fixuu hin danda'u bakka takkattiin galateeffachuu barbaada. Ammas irra deebi'ee galatoomaan isin jechuu barbaada. Saba Oromoo bal'aa kanarraa dhalachuu kiyyatti hedduu takkaan itti gammada. Galatoomaa ulfaadhaa jecha isiniif hin qabu. Akka garuu kana caalaa na guddiftan abdii isinirraa qaba. Sirba kiyya guyyaa muraasa keessatti nama 15,000 daawwatamutti hedduun gammadee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Sabskraayiba nama 100 takka qabu irratti gallakkisee yeroo gabaabaa keessatti nama 15,000 ilaalame har'a sabskraayiba illee 1,000 takka guunne namni xiqqoo irratti nama galateeffanne guddoo irratti nama galateeffatu jechuuf isin galatoofachuu dhufe galata guddaa na biraa qabdanii. Galata guddaa nu biraa qabdanii kan nu isiniin jennu micaa keenya kana jabeeffannu irree tokkoon kaanee jabeeffannu waan inni isin gaafataa jiru kana hundayyuu irratti godhaa fi isiniin jedhaa yaa Oromoo kiyyaa yaa saba bal'aa kiyyaa baga isinirraa dhalannee nu gammachiisaa isiniin jenna. Nu gammachiistanii hirtana ammaan tanaa'u nu galatoomaa nama xiqqoo irratti nama